Barataa qormaata kutaa 12ffaatiin dhibba jaha keessaa qabxii 9 qofa dhabeen wal isin barsiifnaa nu faana tura. Barataan Khalid Bashir godina Baalee magaalaa Roobee kutaa magaalaa Goobaatti dhalate. Daa'imummaa isaatti achuma kutaa magaalaa Goobaa mana barumsaa Rawaa Finjaatti mala barnoota isaa eegale. Barataan Khalid Bashir kutaa 8ffaattis qabxii olaanaa fiduudhaan mana barumsa isaa keessaa seenaa hojjetee akka darbe keessa beektonni ni dubbatu. Kutaa 8ffaattis bara 2013 qabxii 96.7 fiduudhaan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa baruu bultii addaa Dodolaatti makame. Khalid Bashir barataa qaxalee qormaata kutaa 12ffaa akka biyyaatti durseedha. Daa'imummaa kiyyarraa waa tuttuquu jaaladha. Beekumsa waan ittiin qabne hiikee tuttuqa kan jedhe Khalid baatirii maatii dhibbaa ol kukkutee balleessuun irratti barachuu hime. Barataan qaxaleen Khalid Bashir mana barnootaa ifa baruu bultii addaa Dodolaatti barachuun qormaata biyyoolessaa bara kanaa keessaa saayinsii uumamaan qabxii 591 galmeessuu koo gaafan dhagahu rifaatuu fi gammachuunis natti dhagahameera jechuun dubbate. Barataan kun afaan Ingilizii 96, herrega 100 keessaa 100, fiiziksii 100 keessaa 100, keemistirii 98, baayoloojii 99, aptituudii 98, walumaa galatti 600 keessaa qabxii 9 qofa dhabuudhaan 591 argatee akka biyyaatti tokkoffaa ta'e. Dhibbentaan barattoota dabruu dhabanii fi qabxiin ani galmeesse gammachuun koo akka wal maku taasiseera kan jedhu Khalid icciitiin milkaa'ina kiyyaa cimee waan hojjedheef qofa jedhe. Barataan kaayyoo qabaachuu qaba. Kaayyoof dadhabuu gaafata. Barachuun dadhabbii booda firii fida kan jedhe Khalid milkaa'ina kaayyootiif cichoominaan hojjechuutu murteessaadha jechuun dubbate. Barataan Khalid Bashir waanan qophaa'ee hojjedheef qabxii kana galmeesse gammachuu guddaatu natti dhagahama. Biyya kiyya teeknooloojii sooftiweeriitiin guddisuu fedha jedhe. Maatii fi ollaan waa'ee Khalid dubbatanis daa'imummaa isaarraa kaasee nama cimaa akka ta'uu danda'u tilmaamaa turre kanumatu ta'e jechuudhaan dubbatu. Gabaasni kan OBN'ti. Ani qopheessaan sagantaa Abdii Advertaayizer.